Afrikaan ardii akka addunyaatti lakkoofsa dargaggoota hedduu qabdu ta'uun beekama. Egereen ardittis dargaggoota irra qophaa'aniin kan durfamuu fi gara daandii guddinaatti imaluudha. Ta'us mul'ata Afrikaan yeroo ammaa qabattee imalaa jirtu gufachiisuuf qormaatileen uumamaa fi namtolchee ta'an hedduun mudachaatii jiru. Kana malees ardiilee garaa irraa xiyyeeffannoo Afrikaa irra jirus dhiibbaa kan biroo ta'u dargaggooti Afrikaa kanneen kaasaniiru. That's true actually. You can see the problem that people are facing, especially South Sudan and Ethiopia. Afrikaanonni keessumaa ammoo Sudaan Kibbaa fi Itoophiyaa gidduu rakkooleen uumaman akkasumaan kan mudatan miti. Dhiibbaa biyyoota alaa irraa dhufaa jiruun kan kun mudachaa jiru. Afrikaanonni daandii misoomaa irra imaluu yoo jalqaban diinonni gurmaa'uun kanneen gufachiisuuf itti duulan hedduutu jiru. Akka fakkeenyaatti yoo ilaalle Itoophiyaan hidha guddicha haaromsa Itoophiyaa, Sudaanii fi Itoophiyaa haalaan fayyadu ijaaruu yoo eegaltu qormaata hammaataa ta'e keessumeessiteetti. Dhiibbaan biyyoota ardii Afrikaa alaa misoomaa fi guddina Afrikaanotaa irratti gufachiisuu fi shira hojiin burjaajessuu guyyaa guyyaan hojjechaa jiru. Qormaatileen kanneen mul'ata Afrikaan jijjiiramuu fi daandii guddinaa irra imaluu abjuu qabatte gufachiisuuf taasifamu kun adeemsa bittaa kolonii Afrikaanotaa qabachuuf wixinee diriirfame ta'uu dargaggooti kunneen ni kaasu. When you check in Africa, you will realize that we are always involved in proxy wars. Qormaatileen Afrikaan yeroo ammaa keessummeessaa jirtu hubachaa jirra yoo ta'e rakkoolee kanneen hedduun isaanii Afrikaanotaan kanneen uumaman miti. Dhimma Itoophiyaa yoon hordofu kan natti mul'atu isa kanadha. Dhimma kaaba Itoophiyaa irratti mudatee jiru yoon miidiyaalee warreen dhiyaan ilaalu dhimmicha irratti yaada Itoophiyaanotaaf xiyyeeffannoo laachuu caalaa yaada isaanii qofa gabaasa akka turan hordofeera. Abidda qabsiisuun walitti bu'iinsa uumamanii gidduutti bahuuf hojii hojjetanidha. Kun ammoo Afrikaanota kan balleessudha. Dhimma jijjiirama qilleensaa waliin wal qabates Afrikaan kana keessaa gahee tokko osoo hin qabaatiin garuu itti miidhamaatii jirti. Well, the challenges that are faced by youths are quite vast, coming from different environments. Nuti dargaggoonni rakkoon ardii Afrikaa keessa jiru walxaxaa fi furmaata waloo kan barbaadu akka ta'e ni amanna. Biyyi koo Zimbaabuween ammallee qoqqobbii warreen dhiyaa keessa jirti. Biyyoonni Afrikaa kan biroo ammoo akkuma kana rakkoolee mataa isaanii dhiibbaa alaan dhufe ni qabu. Kan darbaan dhalootatti kan dhufe ni qabu. Kaan ammoo rakkoo jijjiirama ji'opolitiksii addunyaa kan uumamudha. Kun ammoo Afrikaanonni akka biyyaatti osoo hin taane akka ardiitti jabaannee dhaabbannee akka hin turre kan mul'isudha. Rakkoolee yeroo ammaa Afrikaa keessatti mudachaa jiran xiinxalaa fi gidduugaltummaa warreen dhiyaan osoo hin taane Afrikaanota qofaan fala argachuu akka qabus dargaggooti kanneen hubachiisaniiru. Want maybe a dialogue, not solutions prescribed by somebody else. No. Afrikaanonni qormaatilee qabnu dandamachuuf qaama sadaffaa irraa xiinxalaa fi yaada dhuunfaa hiikkachuu hin dandeenyu. Rakkoon nu mudatu kan keenya waan ta'eef waliin mari'annee yaada tasgabbiin hiikuu qabna. Rakkoon Zimbaabuwee keessa jiru lammiilee Zimbaabuwee ala kan furuu danda'u hin jiru. Kanaaf rakkoo keenya ofii keenyaaf hiikkachuu shaakaluu danda'uu qabna. Warreen lixaa rakkoo keenya hiikuuf yaadni isaan laatan akkaataa ilaalcha mataa isaanii malee rakkoo keenya beekanii furuu hin danda'ani. We should embrace ourselves and solve our own problem through round table rather than Rakkoolee mataa keenyaa ofii keenya hubachuun hiikuu qabna. Qaama sadaffaaf balbala kan saaquudha dafnee balbala cufuun mariin furuutii qabna. Biyya koo Sudaan Kibbaa gama kanaan wanti baay'een akka irraa eegamu natti mul'ata. Rakkooleen Afrikaanotaatti qormaata ta'an haala kamiin iyyuu biyyoota warreen dhiyaan hiikamuu hin danda'u. Nageenya keenya ofii keenya mirkaneessuutii qabna. The solution to these problems that we have in Africa is to make sure that African youths are involved in politics. Let them take center stage. Afrikaanonni dargaggoota dabalatee qaamota hundaa haala hirmaachisuun rakkoolee jiran hiikamuun danda'amuutii qaba. Walitti dhufeenya waliinii qaban Afrikaanonni jabeessootis qabu. Yaadni paan Afrikaanizimii duraanii har'as nu barbaachisa. Gaggeessitoota keenya har'a jiran waliin ta'uun Afrikaa fooyyooftee uumuu qabna. Dargaggootni Afrikaa amma jiran ardittii jijjiiruu keessatti gahee guddaa qabaachuu hubachuun Itoophiyaan dargaggoota kanneen akkaataa fedhii Afrikaanotaan qaruuf hojiilee gurguddoo hojjechuu irratti argamti.